Ashamaa jirra jirtu baga nagaanii bara haaraa geessan jenna daawwattoota hordoftoota keenya akka lakkoofsa gi'iziitti guyyaa har'aa fulbaana tokko 2018 dhiifama 2018 akka lakkoofsa gi'iziitti ga'uu keenyadha. Kanaaf hordoftoonni dhaggeeffattoonni jaalattoonni leellistoonni ONN biyya keessaaf biyya ala jirtan hundi keessaniyyuu baga nagaan guyyaa kana geessanii isiniin jenneerra Andassuu Duulaafi Baay'iluu Nachooti. Kanaaf barri haaraa kun bara nagaa bara fayyaatti argattan bara itti waan gaafattan isinii guutu waaqni keessan isinii guutu hojjettanii fayyaa baatanii galtanii maatiin keessan ijoolleen keessan isin mataadhaan fayyaan taatanii fedhiin keessan itti isinii guutu akkasinii ta'u hawwii keenyadha. Qophii keenya jalqabaa kan gaaddisa dimokiraasii guyyaa har'aa jalqabneerra hambara 2018 akka Itoophiyaatti. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jenneerra Baay'iluu waliin. Tole daawwattoota keenya irra deebinee baga bara haaraa kan biyya kanaan yookaan kan bara 2018 akka lakkoofsa gi'iziitiin isin ga'e jennaa dassugaa ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni andurtuu ayyaana kabaju. Ayyaanni durattis ayyaanuma badaatti kabajee beekuu hin jiru. Dur irreecha nan kabaja ture. Hora Harsadee deemuun waggaa 20 dura. Maaliif yeroo sana dhorkaa ture? Itti adabamaa turre, itti hidhamaa turre. Mindaras malas dhaabbanni Itoophiyaa reediyoo televezyiinii EBC har'aa ittiin gochaa ture amma garuu ani ayyaanuma kabajuu hin qabu. Egaa hordoftoonni keenya akkasumas daawwattoonni keenya warri ayyaana kana kabajatan bakka ittiin isin ga'e jenna gaanuufi. Kana haasawnu har'a dhimma lamadha Baay'iluu. Tokko waa'ee eebbifamuu hidhaa laga Mormor guddichaa maal agarsiisa gabaabsinee isa dubbanna waliini. Lammaffaa irratti immoo dhimma nageenya Oromiyaa keessa jiran irratti waa jenna. Meeshaa Abbayyaa irraa kaanu Abbayyaan gaafa qaammee afurii kaleessa malee eengadda eebbifameera. Sirna isaa matimmoo warraa jedhee hiikanni qabu moo ne waan jedha. Ayyee tole egaa akkuma ati jette waggaa gara 14 olii fi ijaarsarra kan ture hidhaan laga Mormor amma Afi yookaan fiixee dhumaarra gahee eebbaaf dhiyaate eebbifameera. Kun uummata biyya kanaa biratti gammachuu guddaa uumeera. Akka injifannoo Adwaa lammaffaatti mootummaan labseera. Maaliif jennaan yaadattee yoo ta'e dassuu dhimmi hidhaa laga Mormor kun iddoo nuun tuttuqne hin qabu. Ati yeroo hojjetaa turte isaan yeroo barataan tures hunduma keenya irraa miindaa citaa ture mitiire. Boondii Ugaani jalqabee biyya keessa jiru. Boondii kaffalaanuun jedhu gatii Abbayyaa fi biddeen isinirraa citu. Biddeen isinirraa citu foon nyaatina. Yaadadha 2007 akka biyya kanaa ta'uu hin taane 2007 yeroo yuunivarsiitii jirru akka malee torbee lamatti foon nurraa ciccita. Foon gatii zeerfoor ka jedhamu jiramte torbee guyyaa lama qabna turre. Maaliif inni tokko kan Abbayyaaf kaccitudha. Darbee immoo yeroo mana gallu immoo maatii keenya irraa ammas incita gatii Abbayyaaf kaffalaa jedhu. Gatiin Abbayyaa kun mana hundumaa tuttuqeera. Kanaaf ijaaramee walitti qabamee tajaajilaaf ooluunsaa injifannoo guddaadha. Ani akkasitti ni herreega. Uummanni biyya kanaa injifateera jechuu danda'ama. Bakka gammaddaan jaraa kanaan jechuun barbaada daawwattoota keenya. Egaa sirna eebba sanaa irratti mataan biyyoota Afrikaa kun gar-tokko dhufanii jiru. Sirna eebba sanaa irratti argamaniiru. Mootummoonni naannolee kan federaalaa sirratti argameera. Keessumoonni sagantichaaf affeeraman hedduun argamaniiru. Isa dura garuu dassu eebba kanaa dursanii gara torbee 2-3 qaamoleen adda addaa achitti dhaqanii jala bultii gochaa turanii artistii irraa, gaazexeessitoota irraa, abbootii qabeenyaa irraa, kaabinoota mootummaa irraa, tika mootummaa dabalatee waraana biyya kanaa wal qabatee dhaqanii daawwannaa taasisaa turanii eebba sanaaf qophii gochaa turanii. Akkuma tikaaste guyyaa kaleessa malee dheengaddaa sirni eebbi sanaa sirni eebba hidhaa laga Mormor ifatti eebbifameera bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkasumas bakka komishinara olaanaa gamtaa Afrikaa Mohamed Ali Yusuf
akkasumas mataan biyya Jibuutii pirezidaant Umar Geele akkasumas kan Keeniyaa Wiiliyaam Saamii Ruutoon dhufeera akkasumas immoo kan Somaalees dhufeera kan Sudaan Kibbaallee dhufeera. Egaa guutummaa guutuutti sagantaa sanarratti haasawaa adda addaatu taasifame das akkuma quba qabdan daawwattoota keenya injifannoon Adwaa lammaffaa erga xumurree amma immoo injifannoo biraatiif akka carraaqnu jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ergaa lammiilee biyya kanaaf dabarseeti jira. Faayila Abbayyaa yookaan faayila laga hidha Mormor guutummaa guutuutti galmeessaa cufneeti jirra. Kana booda ammoo kan biraa hojii biraatu nu eeggata. Sanaaf ammoo of qopheessuu qabna, hojjechuu qabna. Dhiyooma kanallee hojiiwwan gurguddoo akka biyyaatti piroojeektoota gurguddoo jedhamanii hojjechaa jirra. Kana amma gidduu kana isin dhageessisne jechuudhaan egaa sirni ayyaana sana gaggeeffame sirni eebba sanaa jechuudha dassu. Kanatu raan taajjabee baalu sirni isaa kana fakkaata ture daawwattoota hordoftoota keenya dhuguma injifannoodha biyya kanaaf. Keessattuu injifannoo siyaasaa guddaadha. Injifannoo siyaasaa inni qabu dhiibbaa baankiin addunyaa kan Ameerikaa keessattuu namicha masaraa Ameerikaa keessa jiru taasisaa turee fi amma jiru dhiibbaa Ijiptii dhiibbaa gola mootummoota gamtoomanii keessatti dhiibbaa maallaqa addunyaa keessa dhaabbilee maallaqa addunyaa irraa dhoowwachiisuu irratti dhiibbaa liigii arabaatiin keessatti godhamu duula doorsisaa fi waan adda addaa Ijiptiin gootu dandamatee mootummaan Itoophiyaa dabareedhaan dhufan. Obbo Mallastu eegalee obbo Hayilamaariyaam itti fufanii Dr. Abiy xumurani. Kanaaf hayyoonnis warri nageenya hidhaa sanaa eeganis hojjettoonni irratti hirmaatanis piroojeektii sana warri hooggananii masakanii qajeelchanis itti aanota isaanii faana warri horii buufate abbaan maallaqaaf abbaan hidhaa sanaa uummanni biyya kanaas gammaduudha qabu. Maaliif injifannoo hundumaa isaanirraa dhiibbaa isaanirraa go'ee hundumaa dandamatanii mo'achuun isaanii injifannoo guddaadha. Injifannoo guddaa argatanii kanaaf madda ibsaasaarra injifannoo siyaasaa inni addunyaa irratti qabu. Maallaqa Ameerikaa malee gargaarsa warra dhihaa malee doorsisaa fi maalii Ameerikaa fi baankiin addunyaa malee eessa ga'uu hin dandeessu warri Afrikaa isa jedhan ga'uu dandeenya hojjechuu dandeenya hin danda'amu kan jedhu hin jiru kan jedhu uummanni biyya kanaaf hooggannisaa dabareedhaan as ga'ee wal harkaa fuudhee xumuruun isaa injifannoodha. Injifannoon kun immoo injifannoo siyaasaa dippiloomaasii isa guddaati. Gaafa eebba sanaa biyyoota xiqqoodha kan argamanii ollaa kana kan jiran warri ibsaa irraa argatan hunduu argamaniiru. Sudaan kibbaa ibsaa irraa fudhachaa jirti argatteetii ammas ittiin dabaladhatteetii. Keeniyaan irraa argachaa turteetii ammas ittiin dabaladhatteetii. Jibuutiin akkasi. Sumaaleen garuu irraa argattu natti fakkaatu mammaatti. Sumaaleen ibsaa fudhatteetii natti fakkaatu garuu Sumaaleen argameera. Hunda guddaa isaarratti injifannoon asirratti argame gaafa eebbasaa mataa dhukkubbii Eertiraa fi Ijiptii kan ta'e argamu pirezidaantii Somaaleeti. Gaafa Itoophiyaan Musee Be'ii faana mallatteessan waa'ee hulaa galaanaa irratti Somaalilaandii wajjiniin kan bira dhaabbate Shehee Hasan cinaa dhaabbatee harka mirgaa ta'anii fi dirree adda addaa irratti keessattuu gola liigii Arabootaa keessatti hanga waajjira gamtaa Afrikaas keessaa ba'uu danda'u dhiibbaa gochuu irratti Ijipti ture. Ijipti maaliif liigiin Arabaa biyya isheedha kan jiru. Loobii adda addaa godhanii yoo Somaalilaandiif beekamtiin kennama ta'e gamtaan Afrikaas keessaa ba'uu qaba kan jedhamu sana duula. Senegaal immoo duruun barbaadde hanga Senegaalitti deemame. Senegaal mormiteetti waa'ee suma wanni sana. Senegaaliif Liibiyaan Ijiptiin duruu barbaadaa turan kan nasii ba'uuf. Kanaaf bara rakkoo warra isa bira dhaabbate dhiisee asitti argamuunsaa Sheekh Hasan Mahamad injifannoo mootummaa kanaati. Mootummaanis maaliyyuu aadaa galuu fi maaliyyuu haa amansiifatu irratti argachiisuunsaa injifannoo lammaffaa Ijiptii irratti argatedha. Haasaa guddaa kan godhan immoo Wiiliyaam Ruutoon ergaa jabaa dabarsani. Muummittiin ministeeraa Baarbaadosis ergaa guddaadha kan isaan dabarsan. Akka gurraachaatti akka Afrikaatti ergaa inni qabu hin danda'ani warra Afrikaa jedhamu san akka danda'amuu danda'u.
karaa maallaqaa karaa dippiloomaasii dhiibbaa warri dhiyaa namarraan godhan dandamatanii mo'uun akka danda'amu hiyyummaa cabsuun akka danda'amu gargaarsa IMF fi World Baankiitiin ala ummatichi hogganni gaariin jiraannaan ummatichi kan hojjechuu danda'u agarsiisa jedhanii haasaa godhaniiru. Kanaaf injifannoo dippiloomaasiiti, injifannoo siyaasaati. Biyyoonni kaan irratti argamuu dhiisuun erga mataasaa qabaa, sababas mataasaa qabaata. Garuu baay'ee irratti alarraa kan argame Oromoo ollaa qofaa, ollaan immoo murteessaadha. Ka ollaarraa kan hafe Shaabiyaa fi Sudaan qofa. Isaan immoo Ijiptaa sodaatanii wanta walitti gumgumamaa dadallanamaa jiranuuf isaa ta'uu, inaaffaas haa ta'uu hin argamne, ollaan argamanii warri kaan argamne. Garuu anaanan sarpiraayizii na godhe Museveniin maaf hafeedha. Museveniin dhiyeenyuma kana Kaayiroo deemee Ijiptiitti hanga isaaniitti himee kan galedha achuma dhagee. Waa'ee hidha Abbayyaa kanarratti mirga isaaniitii qabeenya isaaniitti fayyadamuun maal jedhee. Kanaaf haasaa muummichi godhan bareedaadha. Achi keessaa inni guddaan anani fudhee niwukileerii ijaaruuf deemnaadhaan. Niwukileera gabbisuuf deemna niwukileera jedhanii hawaasa addunyaa fi rifaatus sarpiraayizis ta'uu danda'an beeku. Dhuguma gabbifamaa dhuguma toleedhanii namaa fudhatu jarrii warri Iraan muddanii qaban kun keessattuu Ameerikaan tole jetti. Maaliif naannoo kana Al-Shabaab fa'aa waan ifaatu baay'ata. Amansiifatee mootummaan kun niwukileera gabbisuutti deemnaan fi humni isaa danda'amnaan gaariidha. Garuu kanaan duras wanta baay'ee dubbatameera waan ta'eef wanti baay'eenis waa daangalamne waan ta'eef akka isan taanedha shakkiin jiru. Isaan amma dhiyootti isa jalqabnadhanii piroojeektoota baay'ee kan doolaara biiliyoona 30 gaafatan waggoota 5 dhufan kana keessatti hojjennaadhaniiru. Dhiyootti immoo bara dhufu keessa gabbina niwukileerii qofa otoo hin taane warshaan kan gaazii oomishu, warshaan boba'aa oomishu, warshaan simintoo Daangotee faan waliin lalatteessinis akka hojii jalqabuudhaan waada galanii jedhaniiru, hojii seenaa jedhaniiru. Kun hojiirra oolan gaariidha. Garuu injifannoodha bishaan suni jalqabuunsaa. Asa duuba kan jiru kananii yaada irratti kennu. Eebbifamuunsaa dhugaa injifannoo siyaasaa fi dippiloomaasii akkuma jirutti ta'ee bareedaa ta'ee hammam jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessaa. Ammuma innumti oomishamuu jabal egaa meegaawaatii 1,550 inni oomisha jedhamee eegame. Harka kubiik meetirii biiliyoona 74 guuteera. Xiqqoo tafa. Isheenuu guyyaa 10 keessatti guutamtee jedhamteetti ganna kana. Innumti kanaan dura jalqabee kuni hammam uummataa fi dantaa biyya keessaa warra baadiyyaa jiruuf warra magaalaafis Finfinnee mataa isa dabalate. Amma gaafa eebbifame sana unu bira ibsaan hin turre. As Finfinnee keessa. Daataan tokko kan agarsiisu gurgurtaa isaarraa Itoophiyaan biiliyoona 1 ol argatteetti. Maallaqa doolaara biiliyoona 1 ol waggaatti. Uummanni biyya kanaa akka baankiin addunyaa jedhutti 2021 keessa uummanni biyya kanaa 42.8 baadiyyaa jiraata. 994.8 immoo magaalaa keessa jiraataadha baankiin addunyaa akka 2021 ni baaseetti. 2024 dhumarra fi 2025 dhumarra 2024 dhumarraa fi 2025 jalqaba irratti immoo ibsaan uummanni biyya kanaa kan ibsaa argatu Itoophiyaa keessa kan ibsaa argatu dhibba keessa 54 hanga 55 jaalu. Yoo cime 55 jedha daataan jiru. Amajjii darbe keessa jechuudha. Amajjii guraan ala darbe keessa uummanni biyya kanaa kan ibsaa argatu dhibbentaa 55 guddaan yoo cime achi gahaa jedha. Uummanni biyya kanaa miliyoona 100 fi miliyoona 30 jedhu miti. Lakkoofsa waamuun Itoophiyaa keessatti sodaatamu. Abbuma argeetan mafee parsantii kaa. Ankoo kun amma World Baankiidha. Ji'a 9 dura namni biyya kana miliyoona 100 miliyoona 30 haa ta'u miliyoona 100 miliyoona 20 haa ta'u achi keessa miliyoona 55 qofatu ibsaa argata jechuudha. Walakkaan geenye bara. Inni miliyoona 55 yoo argate ibbaa fi 20 keessaayyuu miliyoonni gara 75 ibsaan qabu jechuudha.
Egaa amma baay'aan kun dhuguma hidhaan kun eebbifamuunsaa akkuma dura jenne gaarii ajaa'iba ta'ee hammam baadiyyaa fi magaalaaf ibsaan qaqqabuuf deema. Isuma kanaan dura amma jalqabee kanayyuu baadiyyaaf magaalaan inni kaan lola waxarameera. Uummanni ibsaan nuu gashuu hin danda'amne. Baay'ee isaa Oromiyaa keessatti lola jira waan ta'eef ibsaan nuu hin galle. Otoo nan galche dheebii mootummaan. Naannoo Amaaraas akkasuma. Odduma lolli hin jirreyyuu immoo dhuguma galaara. Inni galee jiruyyuu immoo argataa bishaan ibsaa ji'a ji'aan gatiin ibsaa dabalaa jira. Ji'a ji'aan uummanni ji'a sadiitti itti dabalee televezyiinii faana kaffalaa jedhamee televezyiinii Itoophiyaa namni ilaaluuf jaallatu hagam tokko inni immoo kaffaltuu dirqama jedhamee ibsaa faana gatiin namatti fe'amaa jira. Hammam dantaa uummata baadiyyaa isa dhibbeentaa 82-68 ta'u jiru yookaan isa magaalaa keessa jirus hammam ibsaa qabaadha. Gamanni baadiyyaa jiru dhibbeentaa 42 qofaadha kan ibsaa argateeru. Inni magaalaa jiru immoo dhibbeentaa 94 qofaadha kan ibsaa argateeru. Kana World Bank jedhe. Harki baadiyyaa keessa kan jiru harka 42 fi qabxii 8 ta'utu ibsaa argata ammaa. Kan magaalaa keessa immoo harka 98 qabxii 3tu ibsaa argataa jedha World Bank. Uummanni Itoophiyaa immoo harki 98 qabxii 9 ani inni jiraatu miliyeenaan jechuudha. Baawwanni keessadha. Baadiyyaa. Lammadda subeektaama community center yookaan immoo xiyyeeffannaa hawaasaa irratti xiyyeeffateera piroojeektiin laga mormor kun ka jedhutti si deebisa dhimmi kun. Amma mormor gurguruun yoo haa ta'u inni kaanoo. Amma isuma isatti sii dhufuuf amma fincaa'aa hydroelectric poweriin jiramtiire. Yoo xiqqaate waggaa 23 dura. Bakki itti dhaladhe kiiloomeetira 10 kan hin guunne achumatti ibsaan qabu. Dhalannee iddoommatti guddan. Kombosh ibsaan qabu fincaa'aa qofa qaba. Maaliif jenna? Naannoo fincaa'aa kan jiranii kiiloomeetira 5. Kan jirtu amma beenyaan hin qabdu. Tiiltu de har'a illee hin qabdu ammayyuu. Dhugaa dubbachuuf. So maatiin jechuu barbaadeenii egaa adeemsuma yoo gaa imaammanni Dooktar Abiyyi faa kun namatti deeman kun eebbi piroojeektii kanaas irratti dabalame yoo waan haaraan dhufeen ala. Akkuma tikaaste hawaasa baadiyyaa deebi'ee sanuu warra sabbatarraa hiikanii hidha kanarratti warra baasaniif deebi'ee yoo tajaajila kenne dhuguma. Bareeda. Garuu kennaa ammas utuman kennii utuman jalqabiin utuman xumuramiin waggaatti biiliyoona doolaara biiliyoona tokko argatanii mitire isa gurguratan. Isaan keessaa boondii hawaasni bitateeroo san kennaniifiiru amma kennaafii jiru. Boondii bitatteetu boondii bitattaa boondii gaafidhaan kun dhumu boondiin kee qarshitti jijjiirama ammatti bitatteen jechuudha. Hawaasa keenya amma boondii bitate kanaaf deeggarsi taasifamaa jira. Asirra dhaabbanneetu gawaa tilmaamuu dandeenyu. Egaa daawwattoota keenya nuti kanas ta'e kana hidhaan kun raawwateera dhumeera mitiira. Kana booda wanti ta'ummoo teenyee ilaalla. Xiyyeeffannaa kennaafi taanaan baay'ee bareeda. Hawaasa keessumaa xiyyeeffannaa hawaasa baadiyyaa Aftaanaan tajaajilli ibsaa amma hidhame kun baadiyyaa bakka daandiin hin jirre bakka manni barnootaa hin jirre bakka baay'ee fagoote isaaniin dhaqqabataana hedduu bareeda. Maddii ibsaa baay'een isaa harki guddaan Itoophiyaa amma yoonaayyuu haayidiroodha bishaan irraati boba'aan xiqqoodha. Gariin boba'aa garuu inni battee todde tokko jenereetarii faa gaafa fayyadaman amma masaraa mootummaa faa gaafa elektirikii dhabee naannoon qondaalonni gurguddoo galan warri daataan keessa taa'u warri tikaafaa gaafa ibsan warra akkasii naannoo masaraa kana warri tosa dhabuu hin qabne bakka biraas warshaaleen jiraachuu ni malu jenereetariin ta'uu ni mala. Kanas ta'e sana harki guddaan isaa haayidiroodha kan Itoophiyaa. Haayidiroon immoo asuma kan biyyittiin qabdudha kan uumama waaqni kenneefi. Uummanni ijaarrate Abbayyaas uummata ijaarrate gibeewwan isaan uummatatu ijaarrate bakka adda addaatti elektirikiin badda. Garuu gatiin kaffaltiisaa uummataaf akka wanta boba'aatti fayyadamu boba'aa alaa fidanii ibsaa ibsaniitti ji'a sadiin dabalaa deema malee hir'ataa hin jiru. Amma ampuulii tokkos lamas qabaanne ampuulii lama moo akkasuma malee hin qabu nama biyya mana keessa ampuuliin sun shaama tokkotti qofadha kan zeeroodha. Kumaa fi 200 waan ta'e oli jetti. Kanaafi hawaasni bal'aan kan jedhu adoo mootummaan gaariidha.
bakka galii argate mootummaan biliyoona tokko biliyoona 100 yoo argaturra. Akkasuma garuu uummataaf waa daagganamee ittiin guddattuu boba'aan akka garaa keessanitti isinii galaa isa jedhamee odeeffamaa bahe waggaa 15 ammas tokko gatiirraa hir'isuudhaan lammataa immoo baadiyyaa ibsaan akka wal ga'u gochuu ibsaan karaan buufanni fayyaa akka wal ga'u gochuu inni duratti sila boba'aan dandeenyu ibsaa dhadhamnee dhiibbaa warra alaatii fi ingilizii ibsi maqaan ishee Ijiptiidhaan hidhaa abbayyaa dhadhamnee otoo dhiibbaa adaayee abbayyaa fi dhimma akka garaatti hidhame miti kunoo xumurame. Kanaaf uummata baadiyyaa kan magaalaas ibsaan irraa ciccitu sirraa hafee kan hin argannes akka argatu idaa itti baay'atames akka irraa hir'atu otoo ta'ee gaariidhaa yaada keenyadha. Amma fincaan akkuma jette waraayyaan hin galte. Fincaan maddi ibsaa elektiriikii anniisaa fincaa godinni Wallaggaa magaalaan guddoo Naqamteedha miti yeroo san. Naqamteen boobaadhaan dhoq itti ibsaa. Otoo Naqamtee hin galiin magaalaa guddoo Wallaggaa Naqamtee otoo hin galiin fincaan Maqalee dargiin Baardaarii fi Gondor galche fincaa. Wayyaaniin immoo akka galteen achirraa fuutee Maqalee galchette. Ibsaan fincaarraa maddu otoo Naqamtee hin galiin otoo Gimbii Mandii Dambidolloo hin galiin magaalota kiiloomeetira 45 waayyuun fa'a otoo waayyuu fa'a hin galiin kan isheen jirtu Wallagga keessaa maddee fincaaf sa'aatii hanga tokko ibsiti shaambuuf xinnoo tokko ibsiti. Garuu Baardaar sa'a 24 Gondor sa'a 24 wayyaaniin immoo achirraa fuudhee Maqalee galche. Erga Maqaleef galeeti fincaan kamne Naqamtee dhufe. Kanas Beenishaangul achumarraa jalqabanii bakkoota jiran hundumaa Itoophiyaa kana keessa dhiyoos warra fagoo jiranis ibsaa kennuufi umurii jireenya namaan fooyyessaa sadarkaa jireenya isaanii fooyyessachuun asumarraa maddaa beeke. Ibsaa okkashitee fi haadholiin keenyi qoraan caccabsuurraa hafa. Ashaaraa magariisaa kan jedhamutu iyyuu boqonnaa argata otoo ibsaan galee warra baadiyyaaf qoraan caccabsuun nafa. Aarri nama jaamsuu dhiisee ummanni keenya hamma hayyoome buddeen ibsaadhaan tolfisuu jalqaba. Qoraanis caccabuu hafaa jechuudha. Iji isaaniis dhukkubsatee jaamuun tiraakomaan isaan qabachuu dhukkubni adda addaa qabachuun nafa. Buufanni fayyaas hin babal'ata laaboraatooriin hin babal'ata. Warri qonnaas akkasuma ibsaadhaan qotachuu danda'u warri daldalaas sa'aatii 24 daldaluu ni malu. Otoo ibsaan babal'atee jechuudha. Kana jechuun kan inni daawwattoota keenya amma immoo gara kutaa lammaffaatti dabarraa nooliin tura. Amma immoo kana irratti mareen waa'illuu wajjin deebineera daawwattoota hordoftoota keenya irra deebinee baga nagaan bara haaraa geessanii ayyaana har'aa waggaa nyaatanii dhugdan warra harka qalleeyyiis yaadadhaa warra mana hidhaa jiranii maatii rakkataa jiran yaadadhaa warra dhukkubsatanii mana yaalaa jiranii fi maatii isaanii yaadadhaa warri qabdan akkuma quuftanii nyaatan ollaa keessan moo warra rakkatutu jira yaadadhaa maaloo kan jedhu dhaamsa keenya miti ribaa fi dhugaatii irraa immoo egaa eeyyo an ragaa kanaa sonnu tokko waa'ee Oromiyaati. Oromiyaan erga Oromoo fi Oromiyaan erga cabanii afaan qawwee nafxanyaa jalatti kufanii kaasanii gaafa inni nagaa argatee nagaan bahee nagaan galee jedhee jiraateeru misooma isaa irratti deebi'eeru hin argamne. Mootummaan amma jiru mootummaa Oromooti Oromoon nagaa baheeraa nagaa galeeraa jedhaa jira. Lafarra kan mul'atu garuu buqqaa'insa. Haxaamii ajjeechaa. Qeerra buqqa'uu ajjeefamuuf du'uu hidhamuutu mul'ata. Kanaaf tokko tokkoon nageenyi Oromiyaa keessaa maal fakkaata? Addattuu dhiyoo kana wanti ta'aa jiru maalii ka jedhu anasti mul'ate jedhi baalu. Egaa irra deemnee kaafne raaraa miti ajandaa yookaan ijoon marii keenya daawwattoota keenya garuu kan torbeetti tatta'u immoo akka nuti as deddeebine daawwattoota keenya faana mari'annu nu taasisa beektaa dassu. Akkuma xiqqaaste takkaa boqottee hin beektu Oromoon. Oromiyaanis akkas. Maaliif jennaan dhiitamaa macabaama kufaa masgani garuu inni dhiyoo kana inni dhiyeenya kana sanuu maqaa Oromoo tu biyya bulchaa Oromootu sirna of harkaa qabaa
Oromootu aangoo qabaa. Sirna Oromoo keessatti Oromoon hin cabne hin koofneetoo jedhanii faallaa kana argaa jirra. Irra deddeebinee mana kana kakkaafne irra stuudiyoo kanatti namni yeroo morma kutamu ati argitee beektee beeku yeroo morma gorra'amu yeroo qaamni saalaa isaa raaccitee fuudhanii itti akka gootaatti itti dhaadatan yeroo fayyaa nama awwaalan arginan. Alootuma keenya keessatti. Bakka dhabuun barbaachisaadha bakka dhadhabuun. Amma fakkeenyaaf Matakkal keessatti nama fayyaa guban. Chanuu viidiyoo kaasanii wannoo godhanii. Guuttinittis mormarraa muranii salphiitti kaa'ani. Salphiitti maal kun addabaabaayii. As darraatti. Dhugaa addabaabaayii irra jirtudha. Mucaa dargaggeessa. Darajjii munyoo gaasa. Basumaam jedhanii. Funyi morma qabanii. Irrajjetanii. Humnoonni nageenyaa Dambidoollootti mucaa ijoollee daa'ima. Fiigee burraaqeen quufne. Haadha agarsiisanii. Haadhaaf abbaa agarsiisanii yeroo rashanan bara kana sirna kana keessa argine. Dhalootuma kootti takka ammuman jiraadha kana keessatti gochoota gara jabina akkasii argee hin beeku. Kanaaf kuni sirna Oromooti yoo jennee fudhanna taane kun dhukkubanuuf. Maal sin jechuu barbaadeen ajjechaan guyyuumatti waan mul'atu badaa sin naasisu garuu akkaataa ajjechaan sun itti raawwatamutu nama naasisa. Abaluun du'ee godina Wallaggaa akkasitti godina Shawaa Bahaa godina Harargeetti yogguu jedhu ajjechaa hooma nutti fakkaachaa jiru amma qalbii keenya miirri keenya hin wayuu naqifate. Garuu akkamitti du'ee akkamitti ajjeefame akkasitti addabaabayii irratti rasaasaan rashaname mataa keessa rasaasatu itti faca'e yoo jedhamtu qofa xiqqoo jenna. Amma maaltu ta'e egaa torban kana keessas daawwattoota keenya torban kana jechuun torban lamaan kana keessa humnoonni hidhatanii socho'an maqaa faannoo Amaaraa jechuun of waaman irra deddeebiin yoo xiqqaate waggoota 5 kana keessa irra deddeebiin yoo xiqqaate ji'a keessatti si'a 2-3 nama ajjeesu. Yoo xiqqaate baatii tokko keessatti waggoota 6 darban kana keessa yoo xiqqaate baatii tokko keessatti abbaa warraa 10-15 hin du'a. Kana yoon soba ta'e immoo ragaa deemanii qorachuun barbaachisaadha dassu. Egaa torban kana keessas humnoonni kun daangaa ce'anii qabeenya saamaniiru. Torbee lamaan as dabalee torbee keessan torbee lama ta'e walitti daangaa ce'anii weerara qabeenya lafa saamicha xiyyeeffatanii nama nagaa ajjeesu. Kan si dhibu dargaggeessan ajjeestu beektaa humni shororkeessituu kun. Jaarsa buleeyyii abbaa jaarsa abbaa manguddoo umurii 80 olii ajjeesti. Harmee haadholii umuriin isaanii gahee deemuu hin dandeenye. Bakka socho'uu hin dandeenye bakkeetti ajjeesti. Bakka isaa dha'uunis gaariidha. Amma fakkeenyaaf godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abee Dongorootti taateewwan ta'e torban kana keessa miidiyaa hawaasaa kanarra deddeemaa jira daawwattoota keenya bira. Ifaadha daawwattoonni keenya inuma beeku inni yaadna. Ifuma taasisuuf malee. Daa'imman qabdee gudeeddi humni shororkeessituu kun. Ukkaamsiteetti qarshiifuuti. Fayyaatti nama gubdi. Qabeenya isaanii horiiwwan loon re'ee waan qaban fuutee jalaa baddumni kun. Kan si dhibu waanumti nama dhibu keessaa bakka amma maqaa dhoofnu kana Abee Dongoroos haa ta'u Kiiramuu Giddaa Ayyaanaas haa ta'u bakkeewwan amma nan sii kaasuu kana dassu humnoonni nageenyaa caasaan mootummaa ni jira. Milishaan gandaa ni jira. Poolisni ni jira. Taateen kun yagguu ta'u hundumaa ani ija qabatu yookaan immoo isaantu taasisa yookaan itti yaadaniitu gochisiisu haa ta'u hin beeku. Bakka nama maqaa sinii dha'u kana keessa baadiyyaa garmalee miti bakka magaalatti dhiyoo taate bakka miilaan fiiganii qabuu danda'anitti humni faannoo kun ajjechaan mana raawwataati jira. Godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaa naannoo Kiiramuu kan bakka Andoodee jedhamu fa'aa kana bulchaan naannaa sana dhalataa achiiti. Haati Oromoodhaa abbaan Amaara sanyii. Obboleessi isaa Darajjee eenyu jedhu daawwattoota keenya abbaan isaa eenyu akka ta'e nama yaadanne. Obboleessi isaa gaafatamaa
faannoo naannoo sanatti socho'uuti. Sirna kana keessatti waan nuti hin argine waan uummanni Oromoo hin argine hin jiru dasu. Inni asii bulchaa inni sun immoo achi. Inni asiiti uummata kana nan bulchaadha achi immoo humni shororkeessituu kun uummata keenya qeef qabeenyarraa buqqisti kanan dandeesse fuutee baati kan dadhabde ajjeestee bira dabarti beektaa. Kanaaf mootummaan maaf xiyyeeffannoo itti kennuu dhabeen gaaffii keenya yeroo hundumaatti daawwattoota keenya maaf balleessuu didee maal isa qaaloo iddoo barbaadetti rashanuu miti maal humna shanee jedhee mootummaan waamu kana yeroo baay'ee barbadeessineera jechuun miidiyaan hawaasummaa adda addaa irratti facaasu ni agarra. Raayyaa miidiyaa ka jedhaman kun yeroo isaan haasaan ni agarra. Humnoonni shororkeessitoonni akkasii kun humna nama nagaa yeroo isaan buqqisan mootummaan maata harkaanfii irratti fudhatuu dhabee yeroo hunda gaaffii keenya humnaa ol ta'e dhuguma adabatti gochuu dadhabeen. Kun gaaffii keenya daawwattoota keenya. Humni kuni badii dhaqqabsiiseera. Oromiyaa dhihaa qofa miti. Shawaa bahaa kana keessa boosat kana keessatti. Asirraan shawaa kaabaa kana. Shawaa dhiyaa kana. Kibba dhiyaa dharraa kana. Humnoonni kun deemanii gocha gara jabeenyaa uummata keenyatti raawwachaa jiru. Kan si dhibuun isa waa'ee mootummaa dhiifna amma waa'ee mootummaa haa dhiifnu. Hawaasni kun uummanni kun maaliif hadoode maaliif callisa jechaa yogguu dhaga'u maafi waa hin jedhu maafi akkaataa aadaaf duudhaama isaa eeggateen mootummaatti maa jaarsummaan bo'u qaama hidhateetti maaf jaarsummaan bo'u amma kan si dhibu dassu Horroo Guduruu kana keessa iddoo nama Silee Maqaasiidha Abee Dongoroo kana keessa dhalattoonni naannoo sana kan godina sanatti dhalatan qofa miti achitti du'an Harargee irraa kan buqqee achi jiru. Maal uummanni Harargee maaf dubbatu? Maal uummanni giddugala kanaa maaf akkas taane jedhee maaf hin falmatu? Maaliif hin dubbatatu? Ajjechaan hin dubbatiin aan jennee bara mootummaan gochoota gara jabinaa ilma namaa irratti raawwatan kam mormuuf mirga qaban bara. Namni maa du'aa jedhee mootummaa yoona hidhanaa hidhuudhaan. Si galee garuu hawaasni keenyis ka Jimma jirus, ka Gujii jirus, ka Boorana jirus, ka Ilubbaa Boor jirus, ka dhiyaa kaaba kibba jirus hunduu maa iddoo tokkotti ka'ee waa hin falmanne maaf gaaffii hin qabu. Amma daawwattoota keenya sabaahimaa hawaasummaa irra kan keessumaa feesbuukii irra kan deddeebi'aa jiru kana ilaala. Yeroo isaan boohan dubartoonni yogguu isaan ilmaan isaanii irraa fudhatame yogguu isaan boohan nyaata dhabaniillee gargaarsi namoomaa dhaqqabuu dadhabe yogguu isaan rakkatan ilaalaa daawwattoota keenya. Nama gaddisiisa. Kanaaf sooressumti Oromoollee inni miti qaba ofiin jedhullee innis Finfinnee kana keessa olii gadi naanna'ee wuuskii 100 meeqaan halkan tokkotti fixaa bulu maal ta'a yoo hawaasa keenya dirmate. Nama gaddisiisa kun Oromoo keessatti sanuu bara Oromoon aangoo qaba jedhamee haasa'ame kana keessatti sirna akkasii dhaga'uun hedduu nama quuqaafanii akka miira keessa galee dubbadha. Baay'ee dhugaa keetii galatoomii fayyaa ta'ee kan kaafne Oromoo fi balaa inni keessa jiru jedha kutaan lammaffaa irratti mari'annu daawwattoota hordoftoota keenya. Oromoon balaa hedduu akaakuu adda addaa keessa jira. Tokko balaa nageenyaa wal qabatu kan baay'ee nama kaasaa ture. Balaan qaala'insa jireenyaan isaa wal qabatus gabaa rakkoo bulchiinsaa fi madaamaltummaanis jira. Kana gaggabaabsinee dubbanna. Kan baay'ee jette dhugaa. Uummanni keenyi asuma Shawaa dhiyaa kibba dhiyaa keessaa ammayyaa kana kaasee Shawaa dhiyaa daannoo noonnoo dabalatee asuma dabalat kanaa fi galma jalduu kana shukutee kana dabalatee nagaan qabu. Uummanni rakkoo hamaa keessa jira. Shawaa kaabaa akka jirutti keessattuu inni gara asii sulultaadhaa kaasee amma eeggadda sulultaa lola guddaa ture. Sulultaadhaa kaasee amma dhaqxee
go'aa geessutti laga sana geessutti qarree go'aa geessutti dharraa keessa waan hamaadha kan jiru. Kan Wallaggaa ajaa'iba, kan Gujii, kan Shawaa Bahaa ajaa'iba. Amma immoo Harargee fi Baalee Bahaatti galee, Arsii keessas galee. Bakki bara miidhaan Oromoo irra hin geenye hin jiru amma. Dura walumaan cabee dabareedha cabaa ture waggaa cabu Minilik waggaa isaan cabsu goobanaa jalqabe dabalatee dabaree cabsaa ture. Warri ka'anii lolan dhumanii harka kennatanii harki muramee harmi muramee ni ta'ani. Waliin dhaga'u ture Oromoon yeroo sana. Toorri quunnamtiis hin jiru. Kan dhaqee lolus immoo amma afaan Oromoo dubbatudha waan ta'eef inni kaan harka kennate akka Abbaa Jifaarii fi akka Jootee inni Kumsaa Morodaa harka kennatan nama keenya dhufeedhaan goobanaadhaan. An akka warra Abisheefaa kan akka Limmuufaa Geeraafaa immoo lolanii faxana akka Iluufaa Abbaa Booraafaa Harargee Arsiin kun immoo lolatee dhume. Dabaree dhumani garuu toorri wal quunnaman hin jiru waan ta'eef inni kaan asumatti anumatuuf bulchataan argate goobanaanis ilma keenyaa jedheetu harka kennatan lamaan isaanii. Amma immoo dabareedhaan jalqaba Wallaggaaf Gujii irratti jalqabee isaan suni shaneedha waan ta'anii fi mootummaa kana jibbanii jedhamee ololli irratti oofamee garuu mana inni hin seenne hin jiru. Oromiyaa kutaa Oromiyaa inni hin seenne hin jiru. Kaabni illee walloon. Kan kana godhu keessa aktoroonni baay'eetu jiru. Kan qawwee qabatee socho'u bosona keessa jiru mootummaan jira, milishaan mootummaa jira, waraanni federaalaa jira, poolisiin Oromiyaa jira, waraanni bilisummaa Oromoo jiru. Warri maqaa isaatiin daldalanii bu'aa buufachuuf fiiganis nama ajjeesamanis jiru. Kanneen maqaa Amaaraatiin socho'anii Oromiyaa keessatti dhalatanii maqaa Amaaraa gamaatiif qabsoofna jedhanii hattoonni Oromiyaa keessatti ijaaramanis faannoo irra jedhamanis jiru. Kana hundumaa adaba qabsiisuu kan danda'u mootummaadha. Gaheen mootummaa yeroo hundumaa jenna. Tokko nageenya uummataaf daangaa eeguudha. Waboos haa ta'u, maqaa wabootiin warra hatee daldalus haa ta'u, hattoota adda addaa faannoo dabalatee ijaaramtee nama hattuu kan nama dursiftu nama hukkaamsitee maallaqa fidee jettu sana adaba kan gochiisuu qabu uummata. Mootummaa ture. Bakka amma jennu kanatti keessattuu amma sirna Oromoo jedha. Sirna Oromoo maattoo hojiirra oolee ta'e safuu qabaa bara. Nama gurra'uun safuudha. Nama addabaabaa itti baasanii uummata biratti haadha biratti rashanuun safuudha. Hoodayyuu. Nama rashanuun itiiti muuni sororoon iyyuu muramu aadaa Oromoo keessatti. Muuni guddataan muramu. Sangaan jabbiin warajoodha. Ta'a malee hin qalamu. Hin qalamu. Dorrobaan qaltu. Goromsan gurgurtu. Yoo rakkoo qabaatte malee ameessa elmamtu dhagaa baaftee gurgurtu. Safuun Oromoo kana fa'i. Namaafuu bineensa bosonaafuu qaba. Nama diina tosi loluu booji'ameef illee hin qaltu najjeestu. Kunuunsa qabda. Waliigaltee waraanaa addunyaan baafate sana otoo hin kalaqamiin Oromoon itti beeka seera baafatee tumee ture. Kanaaf sirnichi ka Oromooti inni jedhu suni Oromoon nama qalaa. Oromoon qalaa. Dirooniidhaan kan tumame sirna Dargii keessa ture, sirna Hayilee Sillaasee keessa ture, sirna Wayyaanee keessa ture. Xiyyaaraan kan Wallaggi tumame sirna Dargii keessa ture, sirna Wayyaanee keessa ture bara. Kan Cobiin Shawaan Kaabaa xiyyaaraan tumame bara san ture. Baalee keessatti fincila ka'eef Hayilee Sillaaseen xiyyaara Ingilizii fi Israa'el fiddee rukutteetti. Hayilee Sillaasee rukutee. Isayyuu fincila waaqoon faakaasan sana jaagamaa keellootu dhaqee dhaamse. Oromootti bubbaasu silaa. Taddasaa Birruu gaafa isaan bosona galan asii kan namni dhaqee jaarsummaatti ergame warra abbootii amantii egaa ortodoksii waan ta'eef hin dhagaa jedhamanii abbootii amantii fi nama naannoo sanaatti ergameetu nama qabsiise. Ammas maaliif wal faanaan ka'uu isaatti sana qoqqoodani faarsee bulaa inni jedhamu warra akkasii kan rukutamtuu fi bari isheen ilaalcha akkasii qabdiif. Jedhee haasofsiisa. Uummanni garuu wal faana miidhameen bakki Oromiyaan nagaa qabdu hin jiru. Mootummaa ammaaf calliseen gaaffii hunduma qabudha. Garuu ani ni kaafu mootummaan mataansaa waraana bilisummaa Oromoo fi Wayyaaneedhaan takkaatti ani inni paarlaamaatti dhiyeessee
goolessitoota jedhee farrajee paarlaamaadhaan raggaasisee kan hin galle. Faannoo samii fi lafoodhaan erga loluu jalqabee waggaa 2 darbe. Waggaa 3ffaa keessa jira. Garuu mootummaaf biratti faannoon goolessituu jedheen farrajamne. Eegale? Isaa miti reekan namatti nama goo. Goolessituu miti amma faannoon wabootu goolessituudha. Amma nama hiraarsaa jiru immoo faannoo moo waboodha Oromiyaa keessa? Faannoon ilmi Oromiyaa bulchaa aanaarraa yookaan godinaa yookaan gandaa dhimma nageenyaa ta'ee bulchaa ta'ee obboleessi yookaan abbaan immoo yookaan Goojjam keessaa yookaan achuma naannoo sana keessaa faannoo ijaaree ajaa'ante ta'ee odeeffannoo walii kennaa warra akkasii buqqisaa warra akkasii diigaa jedhame Oromootu buqqa'aa jiran dabe. Ani amma Oromoonni Wallagga keessa jiran keessattuu Oromoon Wallagga baaf Wallagga dhiyaa keessa jiran keessattuu aanaa Amuruu jaartee Kiiramuu Dongoroo guuttiin kanaa fi achi dabalatee agamsa jiran kuni carraa Filisxeemii Hamaas keessaa ta'uuf deemu yookaan Filisxeemii Gaazaa keessaa. Buqqifamanii dhumanii uummanni biyyaa'ee achi loon isaanii guyyaa addiirraa fudhatama. Qaama achi keessa hidhatee socho'u hunduu isa waraana. Uummanni buqqa'ee amma maqaa nuti waamne kuni uummanni irraa dhibeera Oromoo. Jaratu warra afaan biraa dubbatutu qubatee jira. Kan isaan mul'isu isaan sana. Uummanni immoo akkasiin amma agartan beelahanii dubartiin hoosiftu dhukkubsattuun ulfi immoo kan nyaatan dhabanii bakka itti baqatan dhabanii rakkataas jiru kunoo isaanii iyyaa jiru Oromoon immoo. Mootummaan Oromiyaa isaatii gadi dhee waa dubbatu hin argamne. Federaalli isaatii waa hidhee dubbatu hin argamne. Akka Filisxeem ta'aa jira Oromoon. Biyya isaarraa buqqa'ee biyya dhabee godaantuu ta'ee Filisxeemiin amma kunoo Sumaalee fa'aa deemaa Yoordaan fa'aa deemaa Gibsi gammoojjii Gibsitti galaa jedhumti lafa Gaazaa irraa fudhachuuf jechuudha. Waraanaan tumtee halkanii guyyaa tumti kunoo waggaa 2 fixe. Israa'el. Oromoonis qeessaarraa already buqqa'eera. Gandoonni harki caalan Oromoo harka hin jiru. Faannoo achi buqqa'aa jira. Faannoo achi immoo akkamitti of ijaaree akkamitti lafa qabatee mootummaan hin jiru. Moo kennuuf yoo ta'e immoo moo boru referendamii gaggeessuufi. Isaan guutummaa Wallaggaa fi Shawaa gaafataa jiru referendamii gaggeessuufi moo maa inni yoo soba ta'e immoo mootummaa maaf deebiin kennu maaf irraa dhittisu. Inni faarsus waa'ee uummata buqqa'u kanaan dubbatu. Maaf dhaqanii dhaloonni naannoo sana ofirraan fincilanii illee kan jedhamu jira. Gaaf tokko Faayisaan akkas jedheera. Warachi dhalatta naqaati lolaa ofirraa deebisaa jedhe. Qoqqooduu fakkaata malee kun mootummaan maal hojjetareen irraan tiksine. Kana achi ani isinin barbaadu isin bulchuu ofirraa qoladhaa jechuudha tokko kana. Lammataa uummatichis maalii fi ufin ijaaruu ijaaree ofirraan ittisu. Akka irratti anuu sitti ni madassu. Akkatti ofiin ijaara. Yaadatte yoo ta'e 2018 keessa uummanni naannoo sana jiran quban qaban dhiyeenyaan of gugurmeessee ture. 2019 baatii sadaasa keessa yoo yaadatte taate itti aanaan muummicha ministeeraa Dammaqaa Mokonnon hidhadhaa bakka jirtanitti hidhadhaa jennaani uummata Oromoo naannoo sanarra jiran qotee bultoota naannoo sana naannoo daangaa jiran irra qawwee hiikutti ka'an. Inni maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamus inni mootummaan immoo shaneedha jedhee of waamus waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin naannoo sana keessa ani socho'aa hin turre qawwee tokko hin fuune jedha. Inni tokko immoo amma warra achi keessa warra iddoo sana taa'ee jirutu beektaati dhugaa jiru. Qawwee inni tokko qawwee galgala fudhata inni tokko qarshii galgala ganama fudhata. Insi dhiba waan achi jiru. Amma maal godhu yeroo waraanni kaabaa kun immoo itti adeemsifame hawaasa naannoo sanarraa Oromoon akka qawwee hiikkatu taasisan. Faannoo hidhachiisan. Faannoon immoo dhaqii lolii fudhuudhaan. Faannoon akka jirutti isa danda'u hin saama kan hin dandeenye immoo lolee fudhata. Akkasitti ajaja kenname. Kanaaf Oromoon akka hiikkatu amaarra akka hidhatu ta'e. Amma akka maal jedhee of gurmeessa namni kun lubbuu ofii baafachuuf hin fiigan baqata
kan dadhabe immoo mana jireenyaa isaa keessatti godoo isaa keessatti ajjeefama manni irratti gubama uummanni naannoo sana akkamitti of ijaarame lubbuun jiraachuuf sadarkaa lubbuun jiraachuutti yaaddessaa ta'etti wal gurmeessina jechuun gandirraa fudhatameera. Amma qabeenya gara jabinni gochoota humnoota badii kanaa wanti si gaddisiisu dassuun ilaal hospitaalli cufaadha. Bu'uuraalee misooma tokko hin jiru. Gabaan hin jiru. Kan of harkaa qabu kaashkirooppii yookaan immoo waanuma of harka naannoo masaatti facaafatee jiru kana facaafatee kan haammatee kaawwatee yeroon xiqqoochinaaf asiiftu jedhee kan tuullatee kaa jalaa gubdi dhufte. Loon jalaa oolu. Xaafii yeroo isaan ibiddatti qabsiisan viidiyoo nagarratti fuula feesbuukirra nama gaddisiisa baay'ee. Kana amma egaa kunuu bakka seerri jira jedhamutti amma waa'ee Oromoo isa kaafneef bakka mootummaan jira jedhamutti salphina akkasii uummata keenya irratti guuga. Bulchaa fi nammeenya irratti milishaan hidhatame isaanii kan hojjetaa jiran kan karaa agarsiisan immoo isaanii. Kana mootummaan maaliif hin sirreessineedha? Amma egaa duratti waboonaa lolaa jedhameetu mee warra Oromoon taane hidhachiisanii haa jennuchi. Isaan immoo as deebi'anii fira isaanii isumachitti dhalatee guddatee amma faannoo warra jedhaman achi jiran. Oromochiiti. Oromoo dabaasanii beeku. Inni mootummaa faana jiru, inni hidhatee jiru odeeffannoo kennaa fi waraanni mootummaa asiin dhufaa jira. Asiin dhufaa jira. Irraa goraa jedha. Warra akkasii ijoollee akkasiitu immoo biyya alaa jiru isaanii immoo ukkaamsaatti birrii gaafadhaa jedha. Rashanaa jedha. Konkolaataan naqamtee guttiin jidduu jireenu se'amee ukkuramee namni bosonatti geeffamee ajjeefame. Yeroodhaan. Kanaaf mootummaan keessuma saadha sakatta'uu qaba. Keessuma yoo faruu barbaade yoo akka warra sirnoota darbanii divaayid ruulii jedhamu sanaan waliin waa tokko irratti kakaasanii cabsanii umuriin dheereffadhaa yoo hin ta'u ta'e yaadichi. Dhuguma bulchuu yoo nagaa buusuu barbaade yoo nagaa bu'ee mootummaan umurii dheerataa beeka. Uummanni gaafa isaa game akka biraatti deema. Filisxeem ta'ee lafarraa baduuf hin jiru garuu aggaamiinsaa gamii Filisxeem Gaazaa keessaati. Maarree lafa keessirraa fudhatamnaan manni keessirratti gubamnaan loon keessirraa fudhatamnaan qeerraa buqqaanaan qabeenya hospitaalli sirratti barbadoofnaan guyyaa adii qeerraa buqqaanaan gotare maali Filisxeem kanumatu achitti jaratu babal'ataa jira gandi mootummaa harkas hin jiru boru referendamii jedhamee harka baay'inaatiin achi jiru matoon tootaalee isaan waan ta'eef dubbiin gara biraatti deema. Kanaaf mootummaan yoo hiikuu barbaade maaliif keessaa sakatta'ee waraana bubbaasee nagaan eegsisu laga gamatti. Hankanaachi immoo uummata Oromoo ofirraa itti fadhuu jedhee maaf hin hayyamu. Yoo hayyamee fi mootummaan uummanni naannoo sanaa ofirraa ittifachuu dadhabe dhimma isaati. Kanaaf uummanni kuni inni kaan lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti godhamuun ajjeefama. Inni kaan faannoodhaan buqqa'ee gudeedee irraa fudhatamee beelaa. Inni waggaa 5-7 buqqa'eeyyuu hin deebine keetti amma saaraatu buqqa'aa jira. Milishaan nama reeba, nama ukkaamsa. Nama ajjeesa. Buusiin humnaa ol mootummaa irratti bu'eera. Garmalee buqqa'eera namni. Buusii akaakuu adda addaatiin bu'u kan uummanni keessa jiru. Lammaffaa immoo qaala'insa jireenyaatis amma kuma rakkatee immoo gabaa dhaabaa bitachuu hin danda'u nama isa gargaaruu hin qabu. Hojjetaa mootummaas haa ta'u inni qeerraa buqqa'ee kun silaa inni qeerraa buqqa'ee kun duratti gabaa tasgabbeessuu danda'a. Aannansaa, dhadhaasaa, dammasaa, loonsaa, beeyladasaa jechuudha. Lukkuu fi hanqaaquufaa midhaan gabaatti baasee gabaa tasgabbeessa. Amma innuu baqataa buqqa'aa ta'ee gargaarsa harka namaa kadhata kun akkuma agarte. Kun immoo jireenya qaala'insaa fida magaalaa keessatti. Hojjetaan mootummaa Oromiyaa keessaa kan jireenyi qaala'aa itti dhufu tokko kan oomishamee fagoodhaa dhufu hin jiru. Bunni amma Finfinnee keessatti kan dhuguu dhabnee manatti rakkataa jiru karaa kam darbee dhufa? Eessaan darbee dhufa? Midhaan isaan qaala'u eessaan darbee dhufa? Inni qotoo buqqifame uummanni Filisxeem ta'ee dhukaafama. Qeerraa buqqaa jireenyi qaala'insi dhufuun xaa'oon baay'ee kan nama rakkisu kan nama aanisu farra ittisaadhaaf xaa'oodhaaf kan gaafatamu amma guddaadha. Qotee bulaan eessaa dhufa? Liqeeffatee fudhatee bara dhufu immoo faannoon irratti gubdi. Isa bara darbee fudhatee faannoon midhaan irratti gubde qeedhaa buqqiftee gumbiin gubate maal kafala mootummaadhaaf?
Rakkoo bulchiinsa gaarii jabaaseera. Amma malaammaltummaan otoo inni karaarra deemuu agartan. Dhimma tokko fixachuudhaaf miinimam ishumti mana galmee jirtullee boonni naa guuti malee sin jetti internet kaarrii naa guuteetti. Waraqaa eenyummaa baafachuudhaaf baafattee immoo dhaqxee mana galmeedhaaf fudhachuudhaaf ishumti maqaan kee eenyudha jettee galmee keessaa fuutee isa qophaa'ee dhufeeru hoodhu siin jettee sitti kennuudhaaf siin jedhu. Siin bilbila deemi guyyaa yookaan biraa kottu yooti waa gochuu baatte. Inni waa'ee daldalaa, waa'ee mindaa fudhachuu, waa'ee lafaa wal qabatee, manaa wal qabatee, himataa wal qabatee, hidhamaa hiisifachuu fi hidhamanii wabiidhaan bahuu wal qabatee jiru. Amma hidhamaan kun amma wanjala yookaan yakka barbaadde hojjedhu amma qarshii qabaannaan baata. Murteen sitti kennamee jiru. Guute kana immoo nama baay'ee beeka. Amma si qaba poolisoonni Keeniyaa ammallee ogaalii laaqanaaf hoggaa galan ogaaliin manaan qophoofne taanaan haati manaa poolisii jiruu ittiin nyaatte. Fedheedha shugguutii isaa fudhatee gadi beetu nama biyya alaa barbaada Naayiroobii keessa naannee. Tikattuu nama biyya kanaafaa fuulli isaa ifu argannaan qabee naannessee oolee irraa horii guurratee dhaqee ogaalii bitee nyaatee gala poolisii waajjira isaatti. Ammas nama qabanii maallaqa fudhachuun nama hidhanii maallaqa fudhachuun sababa uumanii waa gochuun. Keessumaa sababa siyaasaatti maxxansitee. Ani siyaasa keessa hin jirre yoo ta'e akkasidhaa siin jira bara. Eeka nama fayyaa nagaa ate baluudhaaf qarshii akka kanaa godha. Kuni iddoo hundumatti guutaa. Mootummaan ansi jibbisiisu malee kan uummata si jaalachiisu miti. Mootummaa rakkina akkasii kana atis akka jiru quba qabdaa inuma beektaa inuma gurri kee fi ijji kee bakka hundumaa jira. Otoo fallaa yaaltee mootummaa si jala fayyada malee si miidhu. Uummanni rakkachuun maal akka gochuu danda'u wayyaan irratti argameera. Waraana baay'ee qabaachuu, gurra baay'ee qabaachuu, faarsuu nama faarsuu baay'ee qabaachuun wayyaan hin hambifne. Kanaaf mootummaan Oromiyaatis inni jedhame kunis nageenya uummataa. Amma shawaa dhiyaa kana fa'aa eessaa dhufanii tufaanoon ijaarame. Warra achitti dhalatanii guddatanii noonnoo kan isa daannoo kana keessa dhufanii wal qixxeetti fa'aa ijaaranii barama wal qixxeetti. Uummanni akka sabaatti Amaaraa ta'e Oromiyaa keessa jiru, Kibba keessa jiru haa jiraatu. Maaf qawwee hidhatee nama hiraarsaa, nama saamaa, nama dhukkaamsaa, qeerraa buqqisaadha. Waraana mootummaatiin ala maaliif beekamtiin kennamee fi lafa qabatu. Amma godina Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessa bakka hedduun kan isaaniiti gandi. Gibira immoo kaffalaa fi jiru isaan mootummaadhaaf. Gibira qotee bulaarraa fuudhanii kennu mootummaaf kennu moo Baahir Daariif kennu. Moofuma isaanii achumatti. Kanaaf daawwattoota keenya kanarraaf jenne kanumadhaa garuu fallisaa mootummaan dirqama isaa bahuu nageenya uummataa tiksuu nageenya daangaa tiksuu tajaajila uummanni argachuu qabu tiksuu kennuudha. Amma warra naannoo uummanni buqqa'ee jiru kanaaf tokko tajaajila argataa jiran maaliif fayyaan hin kennamuu fi bishaan ibsaan gabaan hin jiru tajaajila kennaa jiru jechuudha mootummaan. Lammataa jarri qeesaanirraa buqqa'anii beelanii dhumaa jiru bakka bokkaa kana keessa deequbsuma dhabanii rakkataa jiru. Daa'imman. Buusaa gonofaa amma waa kennaa jira jecha kominikeeshinii aanaa tokkorraa dhaga'e. Barnootarraa gafee uummanni gara Wallagga sana waggaa meeqa? Nama gaddisiisa. Shawaa kaabaa kana. Dhaloota doomsuu ta'a. Kanaaf mootummaan dirqama isaa bahee gadi bu'ee ilaaluu qaama mootummaa ta'ee qaama waraana keessa jirus haa ta'u kan mootummaa federaalaa. Kan poolisii Oromiyaas bulchiinsa jedhamanii hanga dakaatti warra ramadaman sunu maal hojjetaa jiru dhugumayyuu isaan tuna jibbisiisaa laata jedhee mootummaan federaala Oromiyaas akka ta'uu qaba. Tarii warruma inni achi kaatetu isa jibbisiisa ta'a. Gabaasni ol ergamu kabira kan lafarratti ta'u kabira. Kanaaf dhaga'uudha qaba mootummaan kan jedhu dhaamsa keenya uummanni of ijaaree hamma danda'etti warri faarsanii bulanis haa ta'anii warri gargaarsa kennuu danda'anii fi duula gochuu danda'anis maal ta'a yoo gargaarta adda kan qooddan lammuma Oromiyaati isaan kun gargaaraa warri qabeenya qabdanis horumna qabdanis warri sagalee ta'uu dandeessanis sagalee ta'aa warra rakkatee jiru kanaaf kan jedhu dhaamsa keenya. Egaa deebinee baga geessan jenneerra daawwattoota hordoftoota keenya nu waliin turtanuudhaan itti jennee abdanirraa fayyaa ta'aa jennaa qophii keenyarraa kanumaan raawwanneerra Handasoo Duulaati. Waa'illee koo mobaayilii hojjechuu ture. Nagaan.